كنا نمني نو برا نو إرجع إسني أجر سيفنا تكان يجورا نو جنين ترى كنا كرتوني كنا بوتودا كنا كنا مال كتاء تكان وجه إلى الله جورا باب نسني تغير والله نمن نو إرجع كنا دا إسانو نفه والله تركي رانو إرجع كانوا إرجع مو أورومو متي تركي ليه متي تركي متي نما عرباتي كنا كانوا إرجع عربا سوريا دا سو كناف وجه لله إني برما إني ميشا رمضاناتي كسمتو هدي رمضاناتي جدي إرجع كانوا جنين ترى وان كيسة جرو باف نسني تغير إني برما لسه ميشا كنا كيسة واني تطلع جرات نمت ورئيس وانتي سنتطلع يجراتي ميشا كان أسمانو إسني أججول دندنيا ججول كن كنا نودفه كنا كان كيسا وانجرو كيسا وان سنتطلع جارو جتي بريدان إسنيف أججنا ججول إسنيف بيشتغلني قونا أسرع بعض وهي كنيتورة جارو والله هنده هي كنيه لالله أسرع جل كمنا أسرع جل كمنا كماني نكون ثاني على وادي ثاني مالي يكمل على وادي نعم على وادي شون يعني وامي أوان ترى ما يشوف أفعل بفاتي والنوت أسكت جربين كل ساعتو قوتو الأكما أرجتانو هندا سايسنا قرسيسنا كون كماناتي أمو يوبربادني وان كيسا سنتطلع سنيو كيسا ذاكري دولتني كان ميشا سكان بربارا ما دون جتني أكغاري سني أكغاري سني داوتي لا هيك كيسا تلا أوكي كندا لما فا إني لما فا أوه ما شاء الله أنا فايت أوكي ما شاء الله والله لا تنال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا كنا فايت جرا إنه منو إرجعك ما شاء الله والله أوه بسم الله كنت أبيرا كنت أبيرا so inca bayro tokko ga meeshaan akkasii kun wantoonni akkasii garuu hin kaffalamaa jechuudha amma warri kana fide warra kana fide cabse fakkeenyaaf amma kun meeshaan kun original baay'ee warra intini kana miti ulfaatin isaa kun amma kiiloo tokko yoo xiqqaate kiiloo dha olli kun so amma kun kanneen akkasii yeroo ibsinii fi ajajamu yoo isin jalaa cabe kun akkas ture silaan isaa jechuudha kun immoo asirra ture caba yoo cabe indeebi'a jechuudha so walumaa gala kana inni itti aanu immoo inni itti aanu kanaadha kana kan bunaati kun kan bunaati kunoo maali kan sukkaaraa ittiin fudhan sukkaaraati kan alaabaa ittiin fudhatan malee kun ammoo si tarabbeessaa irra buufamu siin kun immoo akkuma intinitti carqiidha wantoota adda addaa buufamaa jechuudha kun so kana fa'aa of keessaa qaba kana faatu keessa jira dhiigitti agarsiisi waan siniif ta'e as keessaa waan sinitti tole maasha Allah so yaa maasha Allah kunillee nama kan sukkaaraati sukkaaraati kun immoo kani quraana keessa kan keddoo quraanaati jechuudha qodaa quraanaa qodaa sooftii okay kun maatii ni jira okay inni kunoo maali isa kana banni laallaka bali okay oh kan bunaati baay'ee bareeda I think mul'ata dheeraadha mul'ata kan bunaati kun kunola mul'ata okay kanaadha no maan isaan kun
بنيزات مسكمة تازا Est? والله Ah, okay. Tokko ni buqqoore? ولد تجرا برت لما يجرا Ah. Ah, ajiiba. Shuhada. واد هذا شنو Shuhada يا wallahi. زلمه هذا Wow. يا زلمه Allah hin bareeda kuni. والله هم بريد يا زايو Hin bareeda gaa. Kennaadha ka Kennaa. kennaa nu ergame isin agarsiisuu jirra. Sini hiiki kanallee. سين كون سيني سي بيا كينيا تيركم جرس ما كينيا في يده مشلون والله ولا يا Isiima biyya keenya. Kaameraa agarsiisi jaratti انا agarsiisi. سيني سي بيا كينيا دلاو Waa nammallee هذا ما قايده nammallee ni jira kun isuma akkammaati. شو ما كم هذا So شو هذا او كنا ni sooftiiti kunillee ammas ka sooftiiti. Egaa wanni guddaan maa inni fiqirii isin yaa kennuudha. Fiqirii qabaattanii jedhan. قال بس ما من قال Fiqirii qabaattanii jennaan chiggir illee kun akkana isin dhufa jechuudha manatti. شنو هذا؟ شو هذا يا زلمه شو جبت kunillee ما شاء الله kana واو numaayyuu koordee godhitta meemee kana. لا Intinii godhi wanticha. كوجري وري yaa اوكي maaltu itti seena meemee buna akka buna kun buna fi wantoota adda addaa akkamitti akka dhiyaatu isin agarsiisa jechuudha. Intini sana أكان جراتي قاسين تقرسيت نكان جراتي inni biraa intini sana filishiinii wanti intini sana kan shigbii takka tafe malee. شيء انجرتي كويس في Yaa دعوة kun تيسي achirra jira sanallee keessuma ture. So kun keessumaadha. جولة راجعني كيس سباق نيجي Kana faadha. Kunis akkuma sila isinin jenne يسمى ككناتي يعني فار ملكي غرا غراتين كا غرا asittis غراتين jira kunoo ajiiban kun immoo maalinni oh my god كنوا لازم كن إما يربون دم فهمت بوكي كان كام guutuuma godhe achi keessatti asirratti kunoo bakka kanatti كنوا سر سانجرا برس kenna kuni kun ajiiba bobaa ajiiba bobaa kun waan sin دي ما بوبي جالندي ذا diimaa bobaa kun akkasitti dhufeetu asitti akkasitti ta'ee akkasitti dhaabbataa يا maabiraatiidha ما jechuudha براتي لا هم كنتي kunoo تكرتين بابا Akkeessa ampuulii qaba. سوكي Sakkaama hin boba'aa jechuudha diimaa. Yaa شيء سافرين نيزا إيشان kun akka kanatti erga bobeessine waan baay'eedhaan itti fayyadamuu dandeenya. So kana fayyoof keessaa qaba. سي كنا فينا أنا Jook kee هذا أنا ولا kunoo أنا في ديزا kana faa qaba. أكنا قول ميجو Is keessaa qaba. أكنا قول مينا ما دي فما Walumaa gala أكنا قول مي kana jechuudha. Akkasitti kun amma kan kanaati. أكلت بيشان استنكني Siin kun bishaaniiti. Nono kun kan akkasii miti bar kun. Akkasii? Nono wallaahi akkasii miti kun. Keessa Kunoo kan nuti seenu qabu takka takka seera kun. Kana keessaa baasee. نعم أكما كنا كون ما تعرف Wallaahi. والله أنت زينو كان بركيسة كانت هذه كان بركيسة أكلتين Inni immoo kam seetan immoo kam seeta. أمي كسينو Kun lamaan seenu. نعم سادي سادي Dok بر dok. Laayaa. markii teedha. Markii akkasii seenu si galee. ونو أكلت Tokko tokkitti seena kun. Ani kun hin beeka. كان كانت Akkasii نعم godhama. أنت أكلت نعم Mashallah. Bunni hin jiru amma. يا أمبر Haala kanaa jechuudha kuni. So أكلت ليه أكلت ليه ما أشوف kana nuuf ergee jechuudha namtichi. So kana keessaa wanni isin barbaaddan yoo jiraate hin jira hundinuyyuu asuma biyya kanayyuu garuu biyya kanatti wuddiidha. Dhangadda birrii meeqa nuun jedhani kana siistariidhaa fi kennaa binna jennee sanuu xiqqoodha xiqqoo ta'ee jennaaniin dhiisee wannoota bakka antiin adda addaa kaa'ama. يا والله ودي Qarshii 35 akkasnaan jennaaniin dhiisee kunfaan hedduu qaaliidha yoo kan nu jalaa cabe kuni kun hin cabe malee kunfaan baay'ee qaaliidha baay'ee bareeda ture باي kuni بريدة والله hedduu bareeda. So yaa hin jirani hundinuyyuu baay'ee warroonni kun kunis hin jirani asisi سي كان garuu ما wanti كم barbaadan yoo مقولة jiraate
wannoonni biraa kana qofa yuutuun taane wantoota kana wal qabatanu maalillee barbaadan kan biyya kana keessatti guddii nuti garuu karaa salphaa ta'een rakkasaan sinii fiduu dandeenya jechuudha. Har'aa fi hadiyyaan keenya kana fakkaata. Maqaan namtichaa Abu Dahab jedha. Abu Dahab shukran leek. Shukran leek jazakallahu khairan. Arabfa maal jedhamee kan bira. Shukran ala hadiyya. Shukran afyan. Afwan. Afwan abi. Nuku besede bo. Shukran ala hadiyya. Shukran leek jannani Ramadan kareem alaikum sinja. Ramadan kareem jenna. Teektu galatoomaadha. Kanuma bakka viidiyoon keenya guyyaarraa. Kana fakkaata viidiyoon. Kana fakkaata jechuudha. Ana keessaa waan barbaadanii yoo jiraate. Tingiyaa. Zakkiilu jala sinu beekte. Yaa kana anti biraa wanti haarofti baay'een jiru. Garuu kennuma waan ta'eef jenneeti. Jenneesni ani keessu wala waan kana tun cabne waan kana ture kan baay'ee asitti wannoota akkasii kan namni adiyyaadha barbaada wannoota akkasii kan wallahi kunillee I think asitti waan ta'e gatii isaan beekani by the way meeshaan jarri kunii fi warri as jiran iyyuu garagara baay'ee originala kun wallahi kun maashaallah kun hunde meeshaa kun fanama baay'ee originala kunillee silaa beekamaadha so yoo barbaadan kontaaktii nu godha guutuu isaa jechuudha. Thank you galatoomaadha. YouTube channel subscribe godha. Ramadana keessa akka Ramadana bara darbee waan gaarii waansu guyyaa dadhabdanii ooltanii weenkum yaa guyyaa dadhabdanii ooltanii hojiirra galgalammoo sagaddanii kaatanii zana fata programii akkasii isinii hojjenna yeroo tokko jechuudha yeroo hunda miti torban keessa guyyaa lama torban keessa guyyaa lama yaa bareedaa isinii hojjenna kanaafuu hagasitti YouTube channel keenya subscribe godha baay'ee gadi bu'aadha YouTube kan keenya maaliif yerootti waan irratti hojjennee fi egaa hojiidhuma waan ta'eef ana dhabame kanaaf isinii fannu baamma deebi yaa hojiidha dhugaa dubbachuuf yaa hojii isaatiin isinii yaa challenge jireenyaati onni asirratti isinitti mu barbaaduani waan takka namoonni maal waan baay'ee qabanii gadhiisu galee waan baay'ee qabanii waan baay'ee keessa galanii kana hojjetu kun isin ta'uu fi kana hojjetu kun isin ta'uu fi kana qabu si galee jirma mukatti bu'aa oolu sorbaate yaa akkasi godhanii akkasi hojjedhee kana hojjedhee kunis naan taane kana hojjedhee kunis naan taane maaluma naa wayya jedhanii gara stressii seenanii of jibbu wallahi anu akkasin ture si galee ani ga namni akka kiyyaa waa meeqa qabu hin jiru jechuudha danda'an wanni ani keessan seenan jiru waa hundan qaba yaa usin beekti wanti ittiin seenan jiru inuman seen garuu intaane yeroo wanti tokkotti seenee naani ta'uu diduu dhiisee tan deebi ammas kan biraan qaba dheengadda namni tokko maal jedhaa jira seete warri jedhe sheeka wayiiti si galee warruma taraa Ahmadiin fa'i raayyaa fa'i maqaa sanan dagadhe malee jechuun nama intini tamaaraffa dubbata wandimme namni jedhe kana qabdee gadhiiste kanas qabdee gadhiiste jireenyi sii ta'uu didee jedhe wallahi akkasuma jedhe jireenyi sii ta'uu didee bakka lanii indoo አይሳካልኝም በቃ እኔ ያስኩት ነገር አይበረከትልኝም አንድ ስራ ላይ ቆሞ ደቃቃተኝ ጊዮጂ ተቆ ገልማን ገቡ ደደቤ ጀቴ ገዳ ጅርቱ ጀድ ገመዲ ጀድ ጅሬኝ ከና ጀድ ሚያን ጅሬኛ ከና ጀድ አንድ ስራ ይዘ ጀድ ጅሬኝ ተቆ መፈከኛ ፎጂ ተቆ ሱቂ ተቆ በንቴ ዮ አቹማን ገባን ሲ ዱፌ ንግዲ የገልቲ ጀል ሆጂ ጀል ቀብለ ጀድ ስትቶለ ጀድ ቆይካ jireenyi maallaqa argatte jedhe xaamii hin qabu jedhe garuu mukaa fi jirmatti buute bakka adda addaa buute kana qabdee kun sii ta'uu didee kana keessaa waan xiqqoo argataa kana keessaa immoo dhabaa jireenya akkasii chaalenjii si gootu sun wanni ati qabdu sun sitti mi'aa jedhe hiwoot bazzaannee no xaamee allaat jedhe sigalee kanaaf isinillee warri bakka adda addaatti waa hunda qabdanii keessa seentanii biyya alaa kana teessanii meeqa eetiin lafa biteetiin immoo lafa gurgura yookiin immoo mana biteetiin mana gurgura yookiin immoo suuqii kee hojii suuqii keessaan seena yookiin kana godha gootanis didee kana gootu maa didee abdii murinaa mi'aan jireenyaa kana keessa jira mi'aan jireenyaa waa hundayyuu keessa seenanii kanas qabanii sanas qabanii godhanii namatti tola wanti hundinuu namatti tola kanaaf warri waan akkasii keessa jirtanuu dhugaadhuma isinitti maanii keessuma kiyyaan fudhadhe waan kana itti gammadaa
wanti akkasitti dhufu maallaqni akkasitti dhufu nama gammachiisa nama tola jireenyi kun yoo dhuma chaalenjiidhaan guutamteeyyuu sitti namatti tola jechuudha waan hundumtiyyuu gaafati aarsaa itti kafaltee itti tahabdee itti dadhabdee waa hunda itti irriba dhabdee fiddee gaafanni karaa sii qabatu san si gammachiisa jechuudha malee akkuma salphaatti ma waan tokko kaateetuma fakkeenya amma birrii biyya alaa kaasna wanti na gubu keessaa takka kana jechuudha fakkeenya namni tokko gaafanni biyya alaa taa'ee maallaqa maatiidhaa erguu yaa yoo obboleessa keetii ergite obboleessi kan kee nama itti walitti waama ekelee birrii ergeera kottaa itti wal gaafata jechuudha si galee yaa maaliif akka waan salphaatti dhufuutti beekanii jechuudha jaraaf qumna garatti hin godhan isii ofii jaraatii immoo sangaa qotaniis ta'e magaalaa keessaas asiifachi jejjedhanii waanuma ta'e hojjetaniis argatanu isiidhaaf bakka guddaa qaban kan barakattuufillee isii sana eeyyeen isa kan akkasitti fidaa jirtu eessaan akka baatee maal akka goote fidaa jirtu siin beekanu jechuudha kana maaliifin wal qabsiiseetanii maatiidhaa waan erginaa jechuu miti garuu maatiin namni waan tokko akka salphaatti gaafa argattan akkuma salphaatti baastu jechuudha kanaaf namni birri diyaaspooraa kana meeqaa yoo itti ergitanii akkuma salphaatti hiriyaa itti gaabbazee maal jedhee naa wandimee likollinyaal baaki gwaaddanyaa ekko birra laakelliñ naa edeen fataan ni balibbat jedhee dhaqee laante andi caat isa zo jedhee 500 xaaxaa godhee ati 10,000 yoo ergiteef achumatti godhee biraa deema 20 yoo ergiteef zaakireessa jirte yaa maaliif bakka barakaa hin qabu jechuudha masala biratti illee aarsaa ittiin kafalle so kanaaf wanni aarsaa itti kafaltan wanni itti dadhabdan wanna fedhe haa ta'u barakaa isinii qabaa isinin mi'a anamma waanuma akka salphaatti argadhu wantoonni muka bakka adda addaatti bu'ee argadhu kana keessaayyuu anumaa kanayyuu wanti akka malee qabeenya kiyya keessaa wanti natu tolu jira wanti nama raru wanti barakaa naa qabu isaan dadhabee fidu jechuudha fakkeenyaaf amma waan rakaanii waan bakka adda addaa wantoota adda addaa ni hojjedha garuu hojii tokko immoo hin qabame hojii sa'a 8 tokko nan qaba kan nama sa'aatii tokko booddee ba'ee sa'a 8 tokko sa'a 10 hojjedhee dhufu so sana jechuudha barakaa naaf qabu isa kaadoo ji'a keessa guyyaa takka guyyaa lamas ta'e guyyaa sadis ta'e nan hojjedha isin baay'ee amma kana sinti nimti mi'aansaas barakaayyuu hin qabu akka birrii diyaaspooraa sana jechuudha sun inni diyaaspooraa kan diyaasporaatiin yaa akka diyaasporaati yeroo argattu birriin diyaaspooraa takka obboleessa birrii obboleessaatiin fayya argeen beeku an kanaaf amma yeroo baay'ee maatii ijoolleedhuma hiriyoota kan koo yookiin hiriyoota kan koo yookiin obbolaa kan koo maallaqa ni ergu waan baay'inaan hin erguuf maaliif akka inni jijjiirres nan beeka anaafis akka inni galata hin qabne nan beeka an dadhabeetiin fidaa sa'aatii meeqatti baheetiin akkamitti akkan fidu nan beeka hirriba ganama rafuun jaalladhaanii hirriba sana dhiisee gaadhiisaa akkam akkam godhu wallahi ganama kan rafiitiin hirriba san dhiisee hundaan hojii deemeetiin hojjedhaami agaajji kan kokun na deematu so akka fedhetti namni birrii diyaaspooraati jedhee itti taphachuu isaan barbaadu bakka barbaadu baasuu hin danda'u jechuudha masiillee waluma yaaduunis bareedaadha akkas so kanaaf jireenya keessan irratti hardiitaa jireenya keessan irratti chaalenjii irratti gammada itti booda waan irra wallaahi boritti deebitanu wanta qabdan boritti deebitan gatee waan qabdan itti gammaduudha waanuma nama mudate kamittu yoo gammaduudha waan nama mudate kamirratti jechuun maali waanuma chaalenjii adda si mudatutti yoo gammaddan yoo bakka irratti jabaattan keessa darbuu dandeessu yoo irra jabaattan yoo irratti wanti hundu chaalenjii hundumtu yoo dhufu ani waa hundayyuu waan baay'ee wal qabsiisaa anama yoo ka'ee ganama suu ganama wallaahi ganama yoo ka'ee fakkeenyaaf makiinaan kan koo ka'uu didee yeroo guyyaa baay'ee akkas ta'e makiinaan bintunuma fite mabraat baatirii fite ka'uu didaami wallaahi ganin gammada bakka rabbiin wayii fi bakka irra yookiin ba'eetiin yookiin balaa tokko jala rabbiin sakandii isaatti balaa takka irraa na hambise hin jedhu sigalee hin beektu kaate utuu makiinaan sun ka'ee hin baataa yookiin balaa takkatti bu'aa deemsa rabbiin sanarraa si hambisuuf hedduu waan baay'ee hedduu godha kanaafi dirbuun keetti yaadda dirbuu gaafa rabbii waa tokko si qabu waan baay'ee arginee jirra fakkeenyaaf mucaadhuma hiriyaa keenya takka haadha manaa isaati maqaa isaa kaasuun barbaadu asumarra jira viidiyoo kanallee dhaggeeffata haadha manaatti wajjiniin karaadhaa ka'anii yeroo dhuma nuti kaannu sana jechuudha yeroo nuti liibiyaa irraa kaamsu jechuudha haadha manaatiif erga doonii irra yaabbatanii inni haadha manaatii fi
aannan fiduudhaaf aannan dhukkubaanii xiqqoo si ulfaatan fakkaata. Aannan si yookiin bishaan si lafatti bu'ee lafatti hafee jennaan dooniirraa giddiidhaan darbamee bu'ee bishaan isii sana fuuchuufiif jechuudha isiidhaaf. Bishaan haa ta'u aannan haa ta'u. San booddee gidduudhaan dooniin kaatee deemtee so jari dhaqanii dhumanii inni nafee jechuudha. Ammoo iyyasuma jira. Kanaafi wantoota akkasiitu jira jechuudha. Ilaala. Rabbiin gaafa isaan bisu jedhu maal godhe? Bishaan sana doonii sanarraa buusee bishaan yookiin nyaata isii sana fuuchuudhaaf sababaa isii bu'e. Isiin naxxeen duute inni nafee jechuudha. Kanaaf Rabbiin waan baduun hojjetu Raamadaana gaarii isiniif haa ta'u nama keessa soomee nama keessa ajiriitti argatu Rabbiin waa godhu. Nama waqtiitti sagadee Quraana isaa qaree nama sooma isaa soomanii Rabbiin roota qabu Rabbiin waa godhu. Haadha abbaa kan keenya haadha keenya warra qabnu hundumaayyuu Rabbi umurii haa dheeressu warra du'eef immoo Rabbiin rahmataa godhuu fi Rabbiin kan jannaa godhu kan jannataa jaraa godhu. Viidiyoo tokko takka. Raamadaanni keenya kana fakkaata Rabbittiin nu haa goosiniin jenna. Raamadaana intiniin kan keenya viidiyoo kan keenya kana asumarratti dhaabna galatoomaadha. Raamadaana gaarii kan baranaan nu ga'e. Isa dhufuunis nu haa ga'u nama keessa milkaa'u Rabbiin nu haa godhu soomuu qofa miti nama waanuma hundaanuu qaamaa fi qalbiin illee soomee keessa illee milkaa'u Rabbiin nu haa godhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.